tasgabbaa'ime akka ta'e humna gooti tokko illee hin jiru. Rakkoon nu mudatu hundi namni dhufu dhufu. Rakkoon nu mudatu hunda keessa yoo xiqqaate bu'aan tokko dhabama. Hin boo'ine har'aan booda nattu siif jira. Dhiifama naaf godhi gaaffiin ta'e si gaafadhee miti. Waa'ee nama tokko irra deddeebi'ee yeroo yaadane maal jechuudha? Kanaan jedhu geeftiin maal taate? Maaliif akkas ta'e? Takki jaalalattuu ishii qabamoo? Baabumatti sirraa jaalalli na qabeera jechuudha. Ifa si dhabuun barbaadu. Anamoo? Nama jiru mararraa hundarraa si caalchise onnee tokkittii qabu sima qofa dhaalchise miira jaalala dhugaa arsii qabu tuffatte huccuu ciccite gootee haaraan irratti uffatte. Si'i nama biraa ta'etu hin barbaadu. Sababni isaa waan si jaalladhu. Anillee baay'ee si jaalladha. Egaa akkas ta'e kan wal fudhannee banna. Atammuun An ka isi qubeellaatti godheef guyyaa tokko waliin bulanna dhiisee deemuu danda'a. Maal jetti? Mucaa saree kan. Dhaab yeroo si dhageeffatu sanuun qaba. Waan ta'e hunda sitti mana dhageeffatu. Deemta na dhiiftee uma deemta garaan kee jabaatee yoo na biraa deemte ani duukiyyaa yoo na biraa deemte ani duukiyyaa si dhabeen jiraadhu du'a narra wayyaa.